Akkam jirtu daa'imman fayyaa keessanii nagaadhaa baga ayyaana irreechaatiin geessanii maqaan kiyya Obsaa Abdiisaa dhugumaa hin sarmuun jedhama ijoollee kaayyoodhaa fi dhugaa jedhamtu nan qaba daa'immanii abbaa daa'immaniiti daa'imman nan jaaladha. Egaan ayyaanni irreechaa ayyaana kabajamaa ulfaataa uummanni Oromoo bara baraan kabajatu kan bacaqii gannaa waaqa nu baaftee boqa birraatti nu baaftee siifa galatu jedhee isatti dhufuuf immoo waaqarra imaanaa bulfatudha. Ayyaana akkaan kabajamaa ayyaana galataa akkasumas immoo ayyaana kadhataatidha. Of beekuun immoo waa hundammoo dursa beekumsi beekumsa caalus of beekuudha jedhu hayyoonni gurguddoon egaan daa'immanii maatii keessaniin nu affeeraatii gara irreechaa adeemnu jechuun aadaa Oromoon qabu kutaalee Oromoo godinaalee Oromoo garaagaraa irraa namoonni dhufan akkamittiin akka isaan akkaataa uffannaa isaanii nyaataa fi dhugaatii isaanii akka itti sirbaniif shubbisan iyyuu egaan adda waan ta'eef addummaa keessatti immoo bareedinni jira waan ta'eef bareedina kanarraa dhuftanii akka qooda fudhattan barumsa keessanittis nu cimaa qayyabadhaa waa baruudhaaf tattaafadhaa galata.